Namni martuu of fooyyessaa of barsiisaa ogummaa gahaa ta'e qabaachuu qaba. Dandeettii beekumsa gahaa ta'e qabaachuu qaba. Hiyyummaan keenya as keessa jira. Hiyyummaa sana beekumsa injifatu nu barbaachisa. Beekumsaan hiyyummaa injifanna. Qabeenya maa qabna? Qabeenyi sun akka jireenyatti hin jijjiiramne kan godhe beekumsa dhabuudha. Beekumsaan dubbii hojjechuu dadhabuudha. So kana ogeessa sadarkaadhaan jiru beekumsa olaanaatti ce'uu danda'utu irra jiraata. Ce'umsa dinagdee fiduudhaaf. Uummanni keenya mataan isaa immoo qonnaan bulaa horsiisee bulaanis ogummaa isa barbaachisa. Ogummaa isaa fooyyessuu qaba. Qonnaan bulaan buna oomishu ogummaa isaa yoo fooyyee malee qulqullina dabaluu hin danda'u. Beekumsi ekstenshinii isaa hektaara tokko irratti buna kanaan dura 2,200 dhaabbatu san amma ekstenshiidhaan 4,400 ol guddisnee jira hektaara tokko irratti. Isa yoo dabale malee qixaan yoo funaane malee isa funaane sana qixaan yoo kuusee miilce malee gogse malee qulqullina barbaadamu fiduu hin danda'u. Ogummaa isa barbaachisaa jechuudha. So qonnaan bulaan keenya jiraatan magaalaa keenya ummanni ogummaa isa barbaachisa. Amma ogummaa qabaateedha ce'umsi kan dhufu jireenyi kan jijjiiramu. So kanaan of danda'utu irra jiraata ummanni keenya. Ogummaan yoo uumame carraa hojii uumuun salphaa ta'a. Ogummaan yoo jiraate karaan industirii baay'ee salphaa ta'a. Hudhaan ni hiikkataa jechuudha. Hudhaa guddaan tokko ni hiikkataa jechuudha. Ogummaan yoo jiraate qonni keenya bu'a qabeessa ta'a. Tajaajilli keenya bu'a qabeessa ta'a. Turizimiin keenya akka salphaatti guddata. Ogummaadhaa alatti ce'umsi barbaadamu dhufuu hin danda'u. Inni biraa wabii nyaataatiin of danda'uu qabna. Uummanni keenya hirkattummaa jalaa bahuutu irra jiraata. Waggoottan darban hojii guddaa hojjetameen qonnaan bulaa horsiisee bulaa keenya hojii guddaa hojjetan jiraattonni magaalaa hojii guddaa hojjetaniin seeftineetii keessaa bal'inaan uummanni keenya bahaa jira. Kun guututti raawwatamutu irra jiraata jechaadha. Yoo rakkoon dhufes buusaa gonnofaadhaan wal gargaaruu qabna malee hirkattummaa qaama alaa nun barbaachisu. Deeggarsi harka namaa harka qaama biraa ilaaluun nun barbaachisu. Of dandeenyee fuulduratti harkaanfachuu danda'utu irra jiraata. Oomishtuu kana fiduudhaaf oomishtummaan guddachuutu irra jiraata jechaadha. Oomishtummaan qaama hundaa nama hundaa maasaa keenyaan hundumtuu guddatee sadarkaa barbaadamutti dhufuutu irra jiraata.